soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا نور الهدى كبجمو أكم نجي جرتو الحمد لله ثم الحمد لله هرأس نجي ولد ديبني جر عثمان ميغا فيس قافد بشان بورو في كل يولد تنيتي مالتا بشان مبورو تهاجا كل بورون إنجفتما هيا بحر أتلانتيكي في باسيفيكي مالي فلتي مكمني eegadachiin uumamtee baharri kun lameen waluma cinaa jira. Dambalii gurguddatu bahara kana sochoosaa oola. Garuu abada walitti hin makamu. Tana rabbiitu qur'aanaan nuuf himee miree suuraa Ar-Rahmaan aayaa 19 irratti marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan. Rabbiin isa bahara lamaan kan wal qunnaman taasisee gallakkise. Jidduu isaanii barzakha yookiin dahootu jira. Walitti hin makaman jedhe. Hanga dachiin tun jirtu walitti hin makaman. Rabbii waan ijji namaan garree tan bahara lamaan addaan dhoorkitu jidduu kaaye. Gabaabinaan barzakha jechuun waan qaama lama walitti makamuu daangeessu jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf jireenya addunyaa fi aakiraa. Barzakni addunyaa fi aakiraa addaan daangeessu qabriidha. Ragaan kanaa ammoo hadiisa Ibnu Maajah lakkoofsa 3461 irratti gabaafame. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugatti qabriin ganda aakiraa irraa tan jalqabaati jedhe. Sah. Akkasuma Rabbiin Qur'aana keessatti barzakh dubbatee jira. Aayaa tokkotti maqaa barzakh jedhuun dubbate. Aayaa sadi keessatti ammoo itti akeekee dubbate. Aayaan Rabbiin barzakh dirree baasee dubbate. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Hanga guyyaa kaafamanitti isaan duuba cufaatu jira. Jireenya barzakhiitu isaan eeggataa jedhe. Aayaa sadeen itti akeekee dubbate ammoo tokko. ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تيفتوتا باديار راقرين ورنانو خيسنجر منافقوتا ور مدينة الرئيس نموت منافق مرة رقان خنأتي إسانهم بين تجرى nuti isaan ni beeyna fuula dura yeroo lama isaan adabna eegasii isaan gara adabbii guddoo deebifaman. Abdullah ibn Abbas aayaa kana waggaa hiiku akkana jedhe. Hoggulama isaan adabna jechuun takka addunyaa irratti isaan xiqqeessuu fi salphisuudha. Talammeessoo ammoo qabrii keessatti yookiin jireenya barzakaa keessatti isaan adabuudha. Eegasii ammoo ibidda jahannamiin adabamuuf jiraatan. Lama. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. dhugumatti isaan miidhaa raawwataniif san dura azaaba yookiin adabbiitu jira garuu irra hedduun isaaniin beekan. Azaabni azaaba jahannam dura jirtu azaaba qabriiti. Sadi فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إبد جهنم قنقنما في قلقل إسير في دمنت إسام مرسيجر قياك يامان رابطو ماتي فرعون أدبي أكان هماته سنسسا. قنما في قلقل بكي إبد إسان الرفدمتو قبريدا جرين برزكا كيستي كناف أدبي جهنم ملي أدبني قبريتس نجرا أزامني قبري جراچو dhugoomsuu qabna jechuudha. Jireenyi barzakaa yoom jalqaba beeytu? Jireenyi barzakh gaafuma lubbuun nama keessaa baatu jalqaba. Saniif namni tokko hoggaa awwaalamu. Awwaalamuu baatus bineensaa nyaadhamuus yookiin reefkisaa firija keessa kaayamuus yookiin ibiddaan gubamee daaraa ta'uus yookiin baharaan nyaadhamuus akkuma lubbuunsaa baateen jireenya barzakh jalqabee jira. Achi booda qananiin yookiin qixaaxni isa mudatu lubbuu isaa irratti taasifama. Qaamni isaa awwaalamuun sharxii yookiin dirqama miti jechuudha. Rabbiin addunyaa fi aakirattis waan gaarii nuuf haa kennu. Aamiin. Arragaa seensuma sagantaa irratti waa'ee qabriitii fi azaabaa kaafnee dhaggeeffattoota keenya rifachiifne. Yeroo hunda taphaa fi qoosaan uf daguun gaarii miti. Du'a yaadachuun mallattoo imaanaati. Irra hedduun namaa TikTok fi social media irratti dhama'ee jira. Yeroo garii du'aa fi qabrii wal yaadachiisnee wal dammaisuu qabna. Dhuga jette. Guyyaa duutii nutti dhuftuun beeynu. Namni du'a yaadatu gandaa aakhiraatiif ifa qopheessa.
Rabbiin warra arraa fi boruus milkaa'urraa nu haa godhu jenna. Mee sagantaatti haa ceenu. Harri guyyaa Rabii Wusaanii 19/1/1446 akka lakkoofsa jiraatti. Oktoobar 22 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 11 bara 2017 akka ta'u guyyaan guyyaa Isniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Gama dhaddacha jaalalaa osoo hin cehin dura daandii dheeraa dachii tanarra jiru tokkoon wal isin barsiifna. Daandiin kun kaaba Ameerikaa kutaa Alaaskaa ka'a. Alaaskaa ka'ee Kanadaa seena. Kanadaa guutuu qaxxaamuree kaaba USA guddoo seena. Itti aansuun isteetota USA hedduu keessa qaxxaamuree Meeksikoo seena. Meeksikoo booda Guatemaalatti dabra. Daandiin kun osoo addaan hin cetin El Salvaadoor, Honduras, Nikaraaguwaa fi Koostariikaa qaxxaamuree Paanamaa gaha. Paanaamaarraa gama Ameerikaa kibbaa cahuun xiqqoo ulfaataadha. Daandiin kun jidduu tanatti makiinota hedduuf mijaawaa miti. Ta'us garuu osoo guutumatti addaan hin citin daandiin kun imalatti fufa. Ameerikaa kibbaa mataa Kolombiyaatiin seena. Kolombiyaa booda Ikwaadoor seena. Ikwaadoor booda Peeruu. Peeruurraa Chiilii eega seenee booda xumurri isaa kibba Arjentiinaa irratti dhaabbata. Daandiin kun Pan American Highway jedhama. Waliigalatti kiiloomeetira 30 dheerata. Raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii guyyaa Isniinaa dhaggeeffachuutti jirtanii waan gaggaarii hedduu harkaa isiniif qabna. Iyyannoo dhaddacha jaalalaa dhaggeeffannee walitti deebina. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 733. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleewwan koo qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa hedduu takkan isin jaalladha. Rakkina bultii Islaamaa keessa jiru hedduu furuutti jirtan. Rabbiin isinirraa haa jaalatu jecha gama iyyannoo tiyyaatti ceha. Ani nama dubartiif kabaja guddoo qabu. Umrii kiyya keessatti takkaa intala jaaladhee hin beeku. Dubartii irraa fagaadhee yeroo dheeraaf erga jiraadhee boodarra intala takka qalbiin na hawwattee itti dhihaadhee dubbise. Isiinis gaafii an dhiheesseef narraa qeebalte. Osoo ammaan guddoo ergachuuf qophiitti jiru obboleessi kiyya tokko Kanaadaa irraa dhufe. Akkuma dhufeen intala tana argee jaalala isiitiin booji'ame. Osoo oolee hin bulin maanguddoo maatii isiitti ergate. Maatiin intalaatiis gammachuun simatanii intala siif kennina jedhaniin. Obboleessi kiyya kun akka ani intala tana jaaladhu hin beeku. Anis itti hin himne. Isiinis ajaja maatii isii jalaa ka'uu hin dandeettu. Obboleessa kiyyaan wal dhabuu hin fedhu. Intalas haalaan jaaladha. Jedduu tanatti rakkadhee waan ta'u wallaale. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan mee iyyataa dubbii ajaa'ibaa mudate kanaan? Gurbatu lafee foon qabdu harkatti qabatee ala bahee beeyta. Maaliif? Akka obboleewwan harkaan fudhanneef. Midhaan nyaatee quufee lafee kophaatti hambifate? Inni lafee boodaanfate. Yoo manatti nyaate ijoolletu harkaa saama. Obboleewwan jalaa dheessee kophaa alatti nyaateere? Maal nyaata? Osoo inni arrabaan hin tuqirri isaan harkaa butte. Magan? Tanaa ol iyyataa kanaan waan jennu hin qabnu. Hanganuma jennaan ati iyyannootti aantutti cehi. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 735. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. An eega bultii jaaree waggaa 3 fixee jira. Daa'ima tokkos argannee jirra. Abbaa warraa kiyya duraan hedduu na jaalata. Eega daa'ima argannee booda hedduu natti jijjiirame. Eegaan ilmoo dhalee booda na jibbuu fi na tuffachuu jalqabe. Wanti yeroo hedduu wal nu dhabsiisu dhimma salaataati. Jaarsi kiyyan salaatu. Yeroo hedduu gorsee namoota inni kabajus itti ergee dadhabe. Hirriba boodas qaaman dhiqatu. Ittiin olee bula. Mee maal na gorsitan? Waan humna xiyyaa yaalee dadhabe. Akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa.
kallattiin hukmii shari'aa barbaaddi. Amma duras iyyannoon tana fakkaattu deebisa argattee jirti. Gama abbaa murtii dabarsutu gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoon Nuurul Hudaa itti fufsiisuu dadhabnee gargaarsa dhaggeeffattoota gaafannee turre. Gaaffii keenya irratti hundaa'uun namoonni muraasni baay'ee Ekofii irratti miseensa nuuf ta'anii miidiyaa kana utubutti jiran. Tumsi jalqabaa Seepteembar 10 jalqabame. Namni gaafa san miseensa nuuf ta'e baatii lammaffaafis nuuf ergee jira jechuudha. Namoonni miseensa ta'an hundi wanni isaan niyatan baatiin akkaawuntii isaanirraa muramee gama Nuurul Hudaatti argamutti jira. Kun tumsa guddaadha. Akka Rabbiin addunyaa fi aakhiraatti isin milkeessu yeroo hunda du'aa isiniif goona. Kana qofaa miti. Sagantaa har'aa kanarraa eegallee sagantaa Soora Qalbii 7 dhiheessin hundarratti maqaa namoota baay'ee Ekofii irratti miseensa nuuf ta'anii ni katabna. Wanti kun galmee seenaatiifis ol kaayama. Akkasuma dhaggeeffattoonni keenyas namoota maqaa isaanii asirratti argitan hundaaf akka du'aa gootan kabajaan isin gaafanna. Miidiyaan kun ammaas gargaarsa gahaa hojii itti fufsiisuu isa dandeessisuun arganne. Kanaafuu namoonni ATM kaardi qabdan baay'ee Ekofii irratti galmaa'uudhaan miidiyaa kana utubaa isiniin jenna. Jalqaba telefoona keessan irratti Google banaa. Achi keessatti baay'ee Ekofii jedhaa katabaa sarchi godhaa. Itti aansuun bakka Explore Creators jettu tuqaa. Achi biratti raadiyoon Nuurul Hudaa jedhaa katabaa. Loogoon Nuurul Hudaa eegatu hixanii booda bakka Membership jedhu tuqaa. Filannoowwan sadeen keessaa kan humna keessan madaalu filadhaa. Iimeela keessan eega katabdaniin booda bakka Name or Tutor jedhu tanatti maqaa keessan katabaa. Bakki tun akkaan murteessaadha. Yoo bakka tana qullaa dhiiftan baay'ee Ekofiin maqaa keessan Someone jedhee galmeessa. Kanaafuu bakka tanatti maqaa keessan katabuun irraanfatina. Jalarraa bakka Say Something Nice jedhutti iddoo irraa nu gargaarutti jirtan barreessaa. Dhaamsa feetanis itti dabaluu mirga qabdan. Dhuma irratti join jettaniin. Yoo niyyaa keessan ol guddistanii mallaqa guddaan raadiyoon Nuurul Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa gubbaa irratti katabame haqa hanga niyyaa keessanii itti katabaa. Xumura irratti lakkoofsa kaardii keessanii itti katabdanii pay jettaniin. Baay'ee Ekofiin kafaltii akkaan tiifamaa ta'e fayyadama. Odeeffannoon teessan takka illee gama keenya hin argamtu. Lakkoofsi kaardii teessaniitis nu biratti mul'atu. Gaafa miseensummaa haquu feetanis iimeela keessaniin loogiin gootanii daqiiqaa 2 keessatti kaansel godhuu dandeessan. Yookiin ammoo iimeela keessan WhatsApp irratti nuuf katabdanii miseensummaan baay'ee Ekofii irratti qabu naaf haqaa nuun jettan. Namni sababaa isin gaafatu hin jiru. Daqiiqaa muraasa keessatti miseensummaa teessan kaansel isiniif goona. Torbaan dabre keessa nama 2tu miseensa nuuf ta'e. Zaakar Muhammad baatiin $5, Diraar Yusuf baatirraa $10 kafaluun miseensa Nuurul Hudaa ta'an. Lameen isaaniitu Rabbiin isaan irraa jaalatu jenna. Gama birootiin namoonni muraasni akkaawuntii biyyaa irratti maallaqa erganii jiran. Akkuma torbaan dabre dubbanne dhihootti haala mijjeessinee ulamaa afeerree akka du'aa isiniif godhan goona. Hangasiif akka obsaan nu eedan kabajaan isin gaafanna. Xumura irratti dhimma lakkoofsa WhatsApp dubbanna. Namoonni hedduu lakkoofsa WhatsApp irratti bilbiltanii gaaffii fatwaa gaafachuutti jirtan. Gariin ammoo iyyannoo achirratti katabdan. Lakkoofsi kun tumsa raadiyoo Nuurul Hudaa qofaaf baname. Gaaffii fatwaatii fi iyyannoo dhaddacha jaalalaatis gamanaan hin keessummeessinu. Yeroo iyyannoo keessummeessinu karaa sooshaal miidiyaa fayyadamnu hundaan beeksisa maxxansina. Kanaafuu kana nuuf hubattanii lakkoofsa kana irratti gaaffii fatwaa katabuu akka dhiistan kabajaan isin yaadachiisa. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan Soora Qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora Qalbii. Soora Qalbii. Alhamdulillah. Yarhamukallah. يهديكم الله ويصلح بالكم. Hattifachuun tola Rabbiin nu badhaasirraa takka ta'uu ni beeytaami. Sanu badhaasa guddaadha. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Nuti musliimoonni wayitaa hattifannu alhamdulillah jennee Rabbiif galata galchina. Maaliif garuu Rasuulli sallallahu alayhi wasallam maaliif kanatti nu ajaje? Ogeeyyoonni fayyaa hoo dhimma kanarratti maal ja'an? Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarraa haaso'ina. Tana quba qabdu. 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 Rasuulli sallallahu alayhi wasallam namni muslimaa tokko hattifatee yoo alhamdulillah je namni isa bira jiru kan sagalee isaa dhagee hundi yarhamukallah jechuunii qabaa ja'an. Kun ajaja ergamaa Rabbiiti. Itti dalaguu waajiba. Iccitiin hattifachuu keessa jiru maali? Namni maaliif akka hattifatu yoo laalle waan ajaa'ibaa dhageenya. Funyaan keenya rifeensa xixiqqoo fi jiidhin of keessaa qaba. Rifeensaa fi jiidhinni funyaanii kun waan faayidaa malee achi kaa'amee isinitti hin fakkaatin dalagaa guddaa irratti ramadamantu jira. Qilleensi nuti argannu kun jarmiiwwan 1000 of keessaa qaba. Rifeensi funyaan keessaa kun jarmiiwwan funyaaniin seenan ittisuudhaaf uumame.
Waan rifeensa bira dabre ammoo jiidhina funyaaniitti ofitti maxxansee qaba. Kan rifeensaa fi jiidhina funyaanii bira dabree gama ujummoo qilleensaa seenee ammoo rakkoo guddoof nu saaxiluu danda'a. Ujummoon qilleensaa kan funyaan booda jiru uumama alarraa dhufe tokkos hin fedhu. Yoo jarmiin alarraa dhufee ujummoo kanarra qubate hoggasuma dhaamsi addaa gama sombaa ergama. Sombi keenya ammoo humna qabu hunda fayyadamee qilleensa guddaa ol fudhata. Qilleensi humna guddaan seene kun ammoo somba keessatti ukkaamamee saffisa jabaan alatti darbama. Yeroo tanatti humni qaamni keenya qabu guutuun gama irreewwan hargansuutti ergaman. Jarmiin yookiin wanni alarraa dhufee ujummoo hargansuurra qubate kun qilleensa kanaan fuudhamee alatti darbama. Saayintistoonni nama haxxifatu irratti qorannoo gaggeessanii waan ajaa'ibaa argan. Hancufni yeroo haxxifatan qaama namaa keessaa faca'u saffisa akkaan guddaa qaba. Saffisa kanas lakkoofsa yoo madaalan hancufni yeroo haxxifatan faca'u osoo saffisa saniin imala dheeraa itti fufuu danda'e sa'a tokko keessatti hanga kiiloomeetira 160 deemuu danda'a. Makiinaan biyya keenya keessa jirtu tan saffisa guddaa qabdu yoo akkaan saffiste sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 120 deemti. Hancufni yeroo haxxifatan nama keessaa darbamu makiinaa caalaa saffisa guddaa qaba jechuudha. Namoonni hedduu haxxifachuuf dhorguuf yaalii godhan. Makiinaan saffisa ol aanaan fiigutti jiru dhaabuuf yaaluun balaa akkamiitiif akka nama saaxilu isin hunduu ni beektan. Haxxifachuuf dhorguu yaaluunis akkuma makiinaa san balaa hedduu qaba. Balaawwan haxxifachuuf dhorguun dhufan keessaa inni dura dhukkubaaf saaxilamuudha. Akkuma durarratti isiniif himne sababaan haxxifannuuf yoo uumamni alarraa dhufe tokko ujummoo hargansuu keessa seene. Uumama alarraa seene kana yoo haxxifannee ifirraa baasuu dadhabne achi keessatti hafee dhukkuba hamaaf nu saaxiluu mala. Baakteeriyaawwanii fi vaayirasiiwwan hedduun haala kanaan achi keessatti hafanii wal horan. Jarmiiwwan haala kanaan achi keessatti wal horan dawaanis baasuun ulfaataadha. Inumaa yeroo garii sarjariin dirqamata. Infeekshina ujummoo hargansuu keessatti uumame wal'aanuuf wal'aansi baqeessanii hodhuu dirqama ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo qaamni keenya haxxifachuu barbaaduuf dhorkuun qabnu. Humna qabnu hundaan haxxifannee jarmii nu miidhuuf dhufe kana if keessaa facaasuun barbaachisaadha. Gama birootiin haxxifachuuf dhorkuun dhukkuba saayinasiitiif nama saaxila. Akka ogeeyyoonni fayyaa himanitti namoonni haxxifachuuf dhorgan hedduun dhukkuba saayinasiitiif saaxilaman. Jarmiiwwan ujummoo hargansuu seenan yoo haxxifannee of keessaa baasuu dhiisne qaama saayinas jedhamu keessatti walitti qabaman. Achitti wal horanii dhibee saayinasiitiif nama saaxilan. Saayinasii irraa fayyuun ammoo haalaan ulfaataadha. Miidhaa haxxifachuu if dhorkuun namarraan gahu keessaa kan biraa miidhaa gurraati. Gurraa fi funyaan jidduu ujummoo yusteeshin jedhamutu jira. Ujummoon kun gurraa fi funyaa wal qunnamsiisa. Yeroo haxxifannutti dhangala'aa fi qilleensi ujummoo kana keessa jirus alatti darbamee baha. Yeroo haxxifachuu if dhorkinu ammoo hancufni dabalataa dhiibamee gama ujummoo kanaa seena. Kun ammoo infekshinni gurraa akka uumamuu fi dibbee gurraatis miidhuu danda'a. Ogeeyyoonni fayyaa akka ja'anitti miidhamni jidduu gurraa mudatu haalaan hamaadha. Hanga wal'aansa sarjariitiin nama gahuu danda'a. Kanaafuu qaamni keenya haxxifachuu yoo barbaade gaduma dhiisuutu gaariidha. Yeroo tokko miidhaan kun sadarkaa guddaa irras gahuu danda'a. Akka fakkeenyaatti namoota garii irratti ujummooleen dhiigaa xixiqqoon mormaa fi mataa keessa jiran akka miidhamanii qaawwa godhatan godha. Namni yeroo haxxifatu humni akka jiruun gara alaa baha. Yoo of dhorkan ammoo humni guddaan sun qaama keessatti ukkaamama. Kun ammoo akka ujummooleen dhiigaa xixiqqoo miidhaman godha. Sababa haxxifachuu if dhorkuutiin miidhaa dibbee gurraa, ujummoo dhiigaa fi qaamota biraarra gaheerraa ka'uun rakkinoota fayyaa nama mudatuu danda'an keessaa tokko veerdigoo jedhama. Veerdigoon dhiibbaa if danda'ee miti. Sababa miidhama garagaraatiin dunquu qahuu fi madaala ifii eeggachuu dadhabuudha. Akkasumas bakka jirru san dhaabbannee wanni hundi waan naannawaa jiru seena. Veerdigoon kunis sababa ujummoon gurraa fi funyaan jidduu infekshina godhatee fi yeroo ujummoowwan dhiigaa mormaa fi mataa keessa jiran rakkina godhatanitti rakkoo fayyaa nama mudatu keessaa tokko. Kanaafuu yeroo qaamni keenya haxxifachuu fedhetti heeyyama cufa kennuufii qabna. Hanga danda'ameen akka fuula namaa irratti haxxifanneef of eeggannoo godhuun dirqama. Kanumaan wal qabatee wantoota ajaa'ibaa haxxifachuu wal qabatan muraasa isiniif himna. Namni ija banatee haxxifachuu hin danda'u. Sammuun sirnoota narviitti dhaamsa dabarsuudhaan ijji teenya yeroo haxxifannu akka cufamtu taasisa. Namni yeroo haxxifatu haalaan iyyuu nama somba guddaa qabu akka ta'e mirkanaa'ee jira. Namni hafuura guddaa somba keessaa qabu sagalee guddaan haxxifata. Warri sagalee xixiqqaan haxxifatu warra somba xixiqqaati jechuudha. Namni osoo rafuun haxxifatu. Namni osoo rafutti jiruu foolii hamaa isa haxxifachiiftu suufe yeruma haxxifachuu eegalu san dammaqa. Yeroo haxxifatu qaamni isaa hundi ni dammaqa. Malee osoo hirriba keessa jirruu osoo if quban qabne haxxifachuu hin dandeenyu. Onneen namaa yeroo haxxifatan hanga dhaabbachuutti dhiyaatti. Humni qaamni qabu guutuun gama sirna hargansuu waan ergamuuf onneen humna ittiin sochootu gahaan qabdu. Kanaaf yeroo namni haxxifatu ni dhaabbattii jechuu dandeenya. Duuba Rabbii onnee dhaabbattee hojiitti nuuf deebiseef galata galchuun haqaa miti. Sababa haxxifachuutiin kaaliqa dhukkuboota hedduurraa nu tiiseef galata galchuun qabnuure. Rabbii islaamummaan nu badhaaseef galanni haa ga'u. Osoo saayinsiin guddattee wantoota asii olitti dubbanne kana qorannoon hin mirkaneessin rasuulli keenya hoggaa haxxifannu. Hamdii yookiin galata Rabbiif galchuutti nu ajaje. Namni xiinxala jabaa qabu ammoo kun mucjizaa ta'uu arga.
ربي والرئيس بيغي إساتي أمني الدنيا في آخرة اسم الكاوران هاقول تناقب قبدو raadiyoon Nurul Hudaa sagantaa soora qalbii dhageeffachaa jirtu qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullatiif tusi wajjin turre barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtunuuf qopheesse obboleessa keenya Muhammad Awwal Abdallaatis nu wajjin ture waan hanga xumuraaf nu hordoftaniif galatooma isiniin jenna inshaallah torbaan qophii birootiin walitti dachaana hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa ملكي دنيا في آخر أركدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الهدى صورة قلبي مسلمة